Harka fuunee abdiidha miiltota eegarra chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina akkasumas immoo kutaan kun kutaan itti aanu yookaan immoo suur-sagaleen biraa akka yeroon isin bukkee ga'uu fi mallattoo notification tuquu hin dagatina kan wajjin inni ilaallu animation akkamittiin CSS keessatti fayyadamna isa jedhudha. Animation HTML elementiin akka inni animate ta'u yookaan immoo sochii garaa garaa akka inni argisiisu gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf fakkeenyaaf asirraa akkuma argaa jirtanii background isaa kan keelloo ta'e DV tokkoon qaba jechuudha. Isa kana akkamittiin itti animate gochuu dandeenya isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti asitti maal jennaa keyframe jennee maqaa animation keenyaa goona jechuudha as gubbaa irratti. Fakkeenyaaf an color isaa kan jijjiiru gochuu barbaade change color jechuun nan danda'a jechuudha. Kanaafuu change color jedheen bakka kanatti kaalli birasii banee maalin jedha kaalli birasii ergan banee booddee from fakkeenyaaf from edhee isa booddee immoo to fakkeenyaaf as keessatti kuni fakkeenyaaf background coloring jijjiiruu barbaade background color isaa amma maalirra jira amma yellow irra jira miti yellow irraa fakkeenyaaf yellow irraa jalqabu gaa yellow irraa jalqabee gara maalitti immoo kan inni jiruun barbaade background coloring kun immoo gara maalitti akka inni jiruun barbaade gara diimaatti yookaan immoo reediitti akka inni jijjiiramu barbaade kana ergan godhee booddee amma gaa waan kiyya gubbaa irratti immoo HTML kiyya gubbaa irratti immoo kilaasii kana godheen jira kilaasii boxii animation kana jechuudha. Kanaafuu kilaasii kana naan immoo maalin godha jechuudha amma immoo styling godha jechuudha box animation jedheen bakka kanatti godha jechuudha. Kana booddee maalin godha animation name jedha sirriitti. Animation name jedheen isa gubbaa irratti animation create godha. Animation kun kan maalidha? Kani color yellow irraa gara red itti deebisuudha jechuudha. Kanaafuu asirratti maalin jedha maqaa colorichaan godha jechuudha. Change color jedheen as gubbaa irratti nan godha jechuudha. Kuni maaliif na fayyada animation box animation kana keessatti yookaan kilaasii kana keessatti wanta inni fayyadamaa jiru maalidha animation kana dhas jedhudha jechuudha. Animation kun immoo yeroon turtii isaa deemamidha fakkeenyaaf duration isaas na kaa'uuf hin danda'a as gubbaa irratti secondii 4 fakkaane ture secondii 4 fi yellow irraa gara red itti jijjiirama jechuudha. Kana gochuudhaaf amma maal ta'a jechuudha animation kun yeroon dhufee refresh godhutti hin ta'a jechuudha. Akkuma argitanii secondii 4 fudhatee gara yellow irraa gara red itti jijjiirama jechuudha. Ala akkuma mul'ataa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf irra deebi'ee refresh yeroon godhu laala. Coloriin isaa jijjiiramaa jira jechuudha. Isa booddee xumura irratti iddoo isaatti deebi'a. Kanaaf immoo iddoo isaatti akka hin deebineef immoo maal gochuu nan danda'a animation iteration isaa dheeressuu nan danda'a jechuudha. Iteration count jedhee as gubbaa irratti si'a meeqaaf akka inni irra deddeebi'u gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf si'a 5 akka inni irra deddeebi'u yoon barbaade bakka kanatti maalin jedha 5 jedha jechuudha. Kana booddee yeroon refresh godhutti maal ta'a jechuudha si'a 5 irra deebi'a jechuudha. Secondii 4 secondii isaa kana nan hir'isa fakkeenyaaf isaa immoo secondii 1 fi coloriin kuni jijjiiramuudhaaf coloriin yellow irraa gara red itti jijjiiramuudhaaf secondii 1 gidduutti si'a 5 immoo irra deebi'a jechaa jirra jechuudha as gubbaa irratti. Asii yeroo refresh godhutti 1 2 irra deebi'a refreshing godha 1 2 3 4 5 kana booddeen dhaabata jechuudha. Sababiin isaa iteration isaa meeqa jennesi 5 jennee jirra jechuudha. Iteration isaa amma inni irra deddeebi'u 5 goonee sababii jirruu fi haala kanaanidha jechuudha kan inni waan ta'u. Akka inni immoo hin dhaabannes gochuu dandeenya. Maal goone infinite goone jechuudha. Infinite animation iteration count isaa kana infinite yeroo goonutti maal ta'a jechuudha. Animation kun irra deddeebi'a jechuudha. Haga xumuraatti hin dhaabatu jechuudha. Akkuma isin argitanii wankuma hin dhaabatu jechuudha. Ittuma fufee animated ta'a jechuudha. Kana malees immoo waan biraatti dabaluudhaaf as gubbaa irratti haala kan biraadhaan yeroo goonutti immoo fakkeenyaaf percentiidhaanis gochuu dandeenya. Percentiidhaan yeroo goonutti immoo akkamittiin goona fakkeenyaaf as dhufnee yeroo fakkeenyaaf 0% yeroo ta'u background coloring isaa yellow ta'u jechuudha. Kana booddee amma haala kanaan immoo maal specify gochaa irra jechuudha yeroo 0% ta'u yellowdha coloring isaa. Yeroo ta'ini ta'u immoo kana ta'a yeroo orange ta'u immoo kana ta'a jechuudha. Kanas duwwaas miti as bukkeetti attribute biraa yookaan immoo property biraa specify gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf
tooppii irraa manni jalqaba utuu kanan godhin dura garuu asii relative gochuu dirqamadha. Kanaafuu as dhufnee maal jenna position jennee relative goona. Kun erga relative ta'e amma relative sababii ta'ee fi tooppii irraa ammam deema tooppii irraa 10 pixelii goona 10 pixelii goona. Kana booddee erga kana goonee booddee left irraa ammoo ammam deema left irraa ammoo isarraas immoo 10 pixelii goona jechuudha. Amma gaas gubbaa irratti maal gochaa jira jechuudha. Yeroo 10% yeroo turetti asirra no yeroo 0% ta'utti waan isaa kun meeqa ta'a jechuudha. 10 pixelii dha jechuudha kan inni movie ta'u. Gara irraa tooppii irraa left irraas akkasuma jechuudha. Gara harka bitaa irraas pixelii 10 dha jechuudha kan inni siqu. Yeroo 10% ta'u 20 ta'a jechuudha leftiinis tooppiinis. Haala kanaan amma maal ta'a jechuudha wanti kuni movie ta'a jechuudha. Coloriin isaa akkuma jijjiiramaa deemutti innis immoo maal ta'a movie ta'a yookaan immoo deemaa jechuudha. Kanaaf iyyuu amma erga kana goonee booddee maal goona kana CV erga goonee asii infinity gochuurra kana kan ammaaf keessaa baasnu yookaan si'a 2 qofa kan irra deebi'u no si'a 3 goona kana sekendii meeqaan immoo ta'u sekendii 2 goona fakkeenyaaf. Kana booddee asii refresh goona. Akkuma argitanii waan inni taaru laala. Socho'aa deemaa jira jechuudha. Haala kanaanii si'a 3 deemaa jechuudha. Animationii kana immoo amma yeroo nuun refresh goonutti akkuma nuun refresh gooneen jalqaba. Akka nuun refresh gooneen akka inni jalqabne gochuudhaaf immoo animation delay goona jechuudha. Animation delay keessatti immoo fakkeenyaaf after 2 seconds or after 5 seconds 3 seconds jedha fakkeenyaaf 5 seconds fagootu sababii ta'e. Kan wanta akka refresh gooneen hin jalqabne garuu sekendii 3 booddee maal ta'a jechuudha hin jalqabe kun oola. Haala kanaanis animationii hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kana qofa miti wantoota hedduu of keessatti qaba. Property isaanii tokkoon teessanii yaaltanii waan ta'uu dandeessu jechuudha. Kutaa itti aanu wal argina irra deebiin kun miiltota eegidha. Chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina galatooma.